Akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii teenya kanarraa kan bakka entertainment raasanii darbu. Ka isin keessumsiisu ana daawitee Mokonnon Guuntoo warra kaameraan waraabanii wajjin halkan gaarii yookiin guyyaa gaarii isiniin jecha hordoftoota amantii Islaamaa addunyaa kana jirtan hundaaf Eid Mubaarak isiniin jedha. Guyyaan kun guyyaa kabajamaa fi guyyaa ulfaataadha akkasumas guyyaa gammachuudha. Ramadaanni keenya ka ji'a darbee kun Ramadaana hundarra Ramadaana bareedaa ture. Ramadaana ammarraa ta'e keessa wanti adda isa godhu akka maatiitti namuu qalbii tokkoon gattaa'ee rabbisaa kadhachaa ture garuu wanti hir'ate tokko waan tokkotu jira firri fagoodhaa wal waamee walii wajjin masgiida dhaqee rabbisaa kadhachuu salaatuu galgala manatti galee waliin faxaruu hin dandeenye masgiidoliin cufaa turan akka hundi beennu masgiida qofaa ta'uu ta'in magaalaa hundi bakka jirutti bakka hundatti cufaa waan tureef kanaaf walii wajjiniin walitti dhufee Ramadaana kana waliin rabbisaa kadhachuu hin dandeenye sababnis sababa coronavirus duuti biyya wajjin namatti dhufte hirribaa jetti Oromoon kanaafuu akkuma hirribaatti fudhanna maaliifi nutis wanni kun biyya wajjin waa walitti nutti dhufeef akkasittiin Ramadaana keenya Ramadaana gaarii goone kanaafiyyuu guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti Eid keenya ammallee irra deebi'een Eid Mubaarak isiniin jedha bakka takkallee deemina walitti deebina irra deebi'een ammas Eid Mubaarak.
ilmi namaa dinqiiwwan hedduu amanamuu hin dandeenye yookiin yaadamuu hin dandeenye hojjete yeroo dheeraadhaaf yookiin zamana dheeraadhaaf akka addunyaa kanatti faarfamaa ture beekamaadha. Dhalli namaa akkamittiin waan akkasii kana hojjetaa jedhani tokko. Inni tokko immoo kan osoo ajaa'ibaayi sammuun dhala namaa waan kanaa olii waa meeqa hojjetaa bar jedha. Inni amantii gaggeessus bar Rabbiin waan jedhe dandeettii kana akka dhalli namaa waa qoratee waa uumee akka inni bira ga'u dandeettii isaa anatu kenneefi jedhaa bar Rabbi jedhetu barsiisa. Walumaa galatti dhalli namaa dinqiiwwan hedduu yookiin ajaa'iboota hedduu hojjeteera hojjechaa jira hojjechuudhaafis ta'a. Fakkeenyaaf sammuun dhala namaa dhalli namaa inni laga gama jiruu fi inni laga gama na jiru akka wal arguuf xayyaara hojjete yookiin xayyaara kana uumee injin godhee hojjeteetu akka addunyaan wal quba qabaattu bishaanirra wal ceeseetu fide. Sammuun dhala namaa dooniiwwan gurguddaa hojjetee yookiin dooniiwwan gurguddaa bishaan keessa deemanii dooniiwwan lolaa kana hojjetee ittiin wal lolaa ture. Sammuun dhala namaa sammuudhuma dhala namaa kana akka dhukkuba keessa jiru kana baqaqsee dhukkuba keessaa baasee hodhuu hanga ga'uutti qormaanii kana bargeera. Injiinaroonni, dooktaroonni, saayintistoonni addunyaa kanarratti waan dinqiiwwan hedduu hojjetaniiru. Haa ta'u malee qalladhullee an obboleessa eeboota kun jette milmeen raammoo xixiqqoo shifilaalee yookiin maayikirooskoopiidhaan qofa mul'atu addunyaatti gad darbee Rabbi kaleessa waan ajaa'ibaa kana hojjenneera jettanii mataa keessan ol qabattanii deemtu isa kanaan immoo maal jettu laata jedhee guddummaa isaa waan agarsiisaa jiru fakkaata. Dhugaadha Rabbi guddaadha. Guddummaan Rabbi afaan namatti haasa'u kana kiraa, ija namatti waa ilaalu kana kiraa, harka hiixatee waa kutatee nyaatu kiraa, miilla ittiin deemu kanaaf kiraa guyyaa tokko nu gaafatee hin beeku. Kanaafuu Rabbi guddaadha. Inumaatu waan isin ajaa'ibu tokko dachiidhuma amma nuti irra jirru kana yookiin lafa amma nuti irra jirru kana kun qabeenyaa kootu natu uume na jalaa siqaa maradheetaniin fudhadhaa osoo nuun jedhe akkam taana. Kanaafuu galanni kee hin badin yaa Rabbi jedhanii jiraachuun irra gaariidha. Har'as booris Rabbi jira Rabbiin galanni haa ga'u kanarraan nu gahe. dur zamana gaarii sana zamana saayibni ofii wal waamee beenu mana bunaa dhannee bunuudhaan waliin jedhee mana bunaatti wal gahee politikaa itti katakkataa oolu zamana gaarii sana dur zamana gaafa namni axxiffatu Allah iraamu jedhama inni ammaa kun gaafa inni axxiffatu aha jedhanii zamana irraa baqata dur zamana hiriira nagaa nu kajeelchisee ba'uu barbaannee ummanni keenya gamaa gamasii wal waamee hiriira nagaa ba'uudhaaf alaabaa qabatee magaalaa keessa deema dictator jedhu zamana sana zamana gaarii inumaatu dheengadda gurbaan tokko biyya raanatti bilbilee hiriira nagaa ba'uudhaaf deemna mootummaa kanarratti naal jedhe amma immoo maaltu ta'e jennaan erga koronaa dhufeeti hiriira nagaa bakkatti dhaabne sana waan irraanfanneef mootummaan akka nu yaadachiisuuf deebinee hiriira nagaa mootummaatti irratti baanaan dur zamana gaarii sana zamana haati manaa ofii namatti bilbiltee eessa jirta eenyu jiriin jirta maal godhaa jirta yoom galta sa'aa meeqatti galta akkamitti galta yoo barbaades maaliif galta namaan jettee nama gaafatu gaaffiiwwan ilma dhiiraatiif alerjikii ta'an kana nama gaafatu zamana gaarii sana hafee erga kunoo anaaf jaartiin tiyya manatti gallee beeb waliin jechuu jalqabnee kunoo ji'a lama lakkoofsi dur zamana sana zamana gaarii sana zamana abbaan manaa ala oolee yeroonni halkan manatti galu haati manaa mudhii qabattee yaa'iidhaaf eegduun zamana gaarii sana dur zamana gaarii zamana abbaa manaa fi haati manaa wal dhabanii maanguddummaadhaaf waamamanii dubbii kana hiikuudhaaf dhaqanii yookiin jabeessanii yookiin immoo laaffisanii itti galan. dur zamana sana intala abaluutu heerumaa ilma abaluutu fuudha jedhamee maanguddoolee fi dargaggeessi karabaataa mormatti fannisee magaalaa kana keessa miilla tokkoon itti dhaabu zamanni gaariin sun duritti hafe. dur zamana sana zamana gaarii ganama subii irbarraa ka'anii gara hojiitti fiigan harka tokkoon buna harka tokkoon marii konkolaataa qabanii akka doolfiinitti rafaa ija tokko banatanii ija tokkoon karaa makiinaa yerootti ilaalan dur zamana gaarii sana. Dubartoonni dur dhiirri hojii mana keessaa waa tokko hojjechuu hin danda'an jedhanii maqaa keenya akka isaan balleessaa turan anis beeka atis beektaa yaa ilma dhiiraa erga koronaa vaayirasii dhufee erga manatti gallee booda garuu inumaatu yennaa hojii hojjechuu barre keessaa distii tokko keessatti waxii gosa lama hojjennee isaan agarsiisutu jira. Waan kanarraa sagantaa keenya akka itti aanutti bal'isee tana sitti himuudhaaf deema maaliif erga koronaa vaayirasii dhufee erga dhukkubni kun magaalaa weeraree erga manatti gallee as wanni ta'e wanni nuti mana keessatti hojjechaa wanni nuti bu'aa nuti isaaniif qabnu waa meeqa akka ta'e wanna baay'ee wanni nan isinitti himutu jira. Kanaafiyyuu isin viidiyoo kana subscribe gochuu, like gochuu, share gochuu hin irraanfatina. Wanna baay'ee wanna ji'a lama kana keessatti mana keessatti wanna baay'ee wanna isinitti himu qabna because nuti
akkatti jiraachaa ture akkamitti jaartolii keenya akkatti jiraachisaa turres waa hunda isinitti himuudhaaf hin deema. Kanaaf viidiyoo kana irra deebi'aatii like, share, subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Maaliif viidiyoo keenya waan nuti hojjennu kana yoo isin nu ilaaltan qofa irra deddeebinee hojjennee yookiin isin entertainment gochuudhaaf lafa humnatti godhannee lafaa kaan. Isin irraa keessaa waan tokko waan nuti barbaadnu qabnu viidiyoo kana qofa subscribe godha, share nu godha, because amma teknooloojiin guddatee addunyaan qaroomee as ga'e kana keessatti kaameraawwan ifaawwan ka duriitiin hojjechuu nu barbaachisu, because teknooloojiin guyyarraa guyyatti yeroodha yerootti jijjiiramaa deema. Kanaaf kaameraalee babbareedaa bitanna, ifaas waan babbareedaa bitachuu barbaanna. Kanaaf subscribe, share godhaati maallaqa sana achirraa walitti qabannee kaameraa bareedaas, ifa bareedaas, maayikiraafoonii bareedaas binnee qophii keenya wayyeessinee tolchinee isiniif dhiyeessuudhaaf hidhannee lafaa kaaneerra. Kiisha keenya keessaas fuudhee bituudhaaf nuufis nutti ulfaata, because meeshaawwan amma nuti qabnu kun meeshaawwan hedduu qaqqaalii waan ta'eef. Kanaaf subscribe, like, share godhaati viidiyoo kana bakka hundaan gahaa wanna baay'eedhaan entertainment gochuudhaaf deemna. Thank you very much. COVID-19 yookiin coronavirus addunyaa kana gargar kutee dhalli namaa walitti deemuu dadhabee, manaa gabbahuu dadhabee, waa tuquun, waa laaluun, axxiffachuun, qufa'uun namni wal baqachaa yeroo jiru kana keessatti walumaa galatti coronavirus mootii dhukkubaa ta'ee erga zamana kana as dhufeeti booda addunyaan shororkaa guddaa keessa seentee yookiin cinqii hedduu waan nama dhibu keessa seentee waan qabattee dhiissu wallaaltee wal danqartee wal qabde kana keessatti keessattiyyuu ummanni keenya ummanni biyya jirtan hedduu dhukkuba kanarraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Keessaafiyyuu Itoophiyaa keessatti coronavirus amma baay'ee ol dabalee deemaa jira. Dhugaadha. Biyya sana keessatti namaan taa'e jechuun nama dhiba, because namni kun daily life isaa gadi ba'ee shunkurtii bitata, timaatimii gadi ba'ee bitata, because waan al tokko bitatee mana keessa ol kaayyatee ittiin gargaaramu, torban tokko torban lamaaf itti gargaaramu waan keessaa waan hin qabaaneef guyyuu manarraa gadi bahee waa bitachuun dirqamatti ta'a. Kanaaf hamma danda'ametti garuu please hundi keessanuu of akka dhukkubni kun isin hin qabne ofirraa ittisa. Dhukkubni kun dhukkuba baay'ee sireesiidha. Hedduu nama ajjeesa, dhukkuba baay'ee nama ajjeesaa jirudha. Akka dhagahamee yookiin namni nurraa hin duune jettanii dhuma magaalaa keessa akka barbaadan hin deemina. Of eeggachuun baay'ee isin barbaachisa. Dhukkubni kun dhukkuba hamaadha. Kana qofa immoo miti. Ammoo akka dhageenyutti immoo inumaatu yeroo siftameen dhukkuba kana yeroo isinitti dhufu warri hin himanne jirtu jedhamee haasamaa jira. Because dhukkubsatanitti malee kana rabbitu namatti fide waan akkasii kana. Kanaaf wanti isin sodaachisu dhukkubsatte yookiin waan akkasii kun sitti dhagahama taanaan yookiin manaas hin bahin namatti hin dabalamin akkan dhagayetti namootiin dhukkuba kanaan qabameera jedhanii himachuyyuu qaanfachaa jiru waan jedhamutu jira. Rakkinni tokko hin jiru. Kun dhukkuba yoo of baraarte yoo atin ofii kee of eegdee namas eeguu waan dandeessuuf dhukkuba kana akkasittiin to'achuu hin danda'amu malee dhukkuba dawaa hin qabne kana waan takka gochuu hin danda'amu. Qaanis immoo biti dhukkuba kanaan qabamuun. Kanaafiyyuu jireenyi kan koo harka kee keessa jira, jireenyi kan kee immoo harka koo keessa jira. Yoo nuti wal eegne qofa dhukkuba kana walirraa ittisuu dandeenya. Kanaaf yaa uummata keenya haga dandeessanitti of eeggadhaa, haga dandeessanitti walitti dhidhiyaatanii hin deemina. Kanarraa kanaaf immoo Rabbi isinaa eeguun isiniin jedha. Ka isin keessumsiisaa ture Daawitee Makonnin haga qophii teenya itti aanutti walitti deebinutti fayyaaf nagaa hin dhabina. Viidiyoo kana share, subscribe, like gochuu irraanfatina. Ammarraa kaasaatii godhaa. Yes!